magaalaan Dirree Dawwaa kan Oromoo miti jedhu የትኛው አባት ነው ማለት እቺ ወራዳ ላይ የትኛው አባት ነው ማለት Kallattuu dhaggeeffattoota miidiyaa yeroo itti amma galgala keessa sa'aatii 12 ta'e jalqaba irratti oduu ijoo isin dhageessisanii samoota kana sooshaal miidiyaa irratti wanti maxxanfamaa jiru duriyyoota tokkoon magaalaan Dirree Dawwaa kan Oromoo miti jechuudhaani akkuma arginetti qaamii fi tuutuun duuchaa jettee sooshaal miidiyaa irratti wanta argitee wanta maxxansuudhaaf uummanni keenya immoo targaggaatanii of dhaggeeffachuu akkasiin qabdan magaalaan Dirree Dawwaa seenaadhaanis ta'e kan magaalaa baha Oromiyaatti argamu magaalaa Oromiyaa baha Oromiyaatti argamu warra Afreen kan taate kan beekamu anas ta'e warra keessaas beektanii dhaloota dhufuu fi seenaadhaanis ta'e seeraan dabarsitanii akka itti kennitanii kabajaa guddaan sobeessinaanii. Mana yaalan Sahii kunis. Mana yaalan jiru. Mana yaalanoo እኛ እያልን ያለነው የድሬዳዋ ከተማ በሕግም ሆኖ በየትኛው በፊትም የኦሮሞ እንደሆነች ትታወቃለች። ሰሞኑ ደግሞ ዱርዬዎችና ቃሚዎች ዝም ብለው እያወሩ የነበረው ውሸታም ፕሮፓጋንዳ ዝም ብሎ እየተወራ ያለው ዝም ብሎ ስለሆነ እኛ የኦሮሞ እንደሆነች ይታወቃልና አሳልፋችሁ እንደዚህ ለትውልድ እንድትነግሩ ኢላኢላላህ ከአባታችን የተማርነው እንደሰማንም Dirree Dawwaa የሶማሌ እንጂ የኦሮሞ አይደለም። አትሆንም እስካሁን የት አባት ነው የምታውቀው? ስለ የትኛው አባቶቻችሁ ነው እንደዚህ ብሎ ያስተማረው? ስለ Dirree Dawwaa ከተማ ማን ነው የማያውቀው? የትኛው አባት ነው ስለ Dirree Dawwaም ደግሞ ስለ አብረን ካለው የትኛው አባት ነው የሚያውቀው? ምን አባት ነው የምትል? በደንብ ቅማል ዛሬ ና ወደዚህ ዝቅ በል እስኪ ና ወደዚህ ዝቅ በል የትኛው አባት ነው ማለት እቺ ወራዳ ላይ የትኛው አባት ነው ማለት ሰላም